Halloo akkam jirta fayyaa keetii walabummaa News Network irraa si bilbilaa jira. Akkam jirta fayyaa keetii jaalboona yeroo darbee mari'annee turre. Egaa akkuma beekamu haala amma biyyittiin keessa jirtu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo darbee karaa nagaatiin teenyee haa mari'annu kan jedhu mootummaa Itoophiyaadhaa fi waamicha dhiyeessee ture. Faallaa kana mootummaan Itoophiyaa immoo waraana bilisummaa Oromootiin maqaa shanee jedhu itti moggaasuudhaan shororkeessadha kan jedhu waraana bilisummaa Oromoo irratti shororkeessummaa walumaa gala uummata Oromoo irratti labsamee ture. Haaluma kanaan egaa haalli siyaasaa biyya sana keessa jiru warri Ameerikaa akkasumatti aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa fi akkasumatti maallaqni gargaarsa Itoophiyaadhaaf kennamu akka warri aangaa'onni akka viizaa tokkollee argatanii biyya sana keessaa hin baane akka ugguraman gargaarsa argachaa jirtullee akka irraa dhaaban kanatu yeroo ammaa kana keessatti biyyi sun immoo nama miliyeena 110 kan jiraachaa jirtu keessaa miliyeenni 21 gargaarsa hatattamaa akka barbaadu miidiyaan adda addaa gabaasaa jira. Kanarratti qoqqobbiin kun godhamee jira. Isinoo gama waraana bilisummaa Oromootiin waamicha isin dhiyeessitanii isaan kuffisan sana haala amma addunyaan isaaniin jechaa jiru kana bifa kamiin ibsitaa kan jedhuu fi akka waraana bilisummaa Oromootti bal'istee uummata Oromoo fi akkasumatti olloota Oromoota yookaan immoo jaalattoota Oromoo ta'anii fi akka ergaan kun dhaqqabuufanii kana si gaafadha. Jaalawwan egaa kun dhugaadha. Har'a sirni itti addunyaa walitti kaayiroo fi uummata irraa fuudhee isin maalidha shororkeessitoota waldaa keessaa baatee mana amantaa garaagaraa keessaa baatee ajjeesaa jira. Isa kana miidiyaanis ragaa ba'aa jira. Uummanni kana keessa socho'us yookaan immoo biyyattii kana keessa socho'us uumuu jedhee miidiyaa addunyaattis hooggantoota biyyoota garaagaraatti iyyataa ture. Qaama isa dhaga'uu dhaban malee mootummaan maqaa shororkeessaa jedhu kana dhimma ba'uudhaan uummata nagaa dhiiroo isaa yookaan dubartoota kanneen uummata Oromoo irratti raawwataa akka ture. Bilisummaan keenya yoo qabnaa akka immoo teenyee ilaallu kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo jaallaan adda bilisummaa Oromoo qaama qalbii isaa guutuu fuudhee sirna mootummaa kana fuuldura dhaabachuudhaaf kaleessaaf akkas qophiin isaan hojjechaa ture. Uummanni keenya uummanni Oromoo bal'aanis immoo isa kana hubatee karaa kam nagaa taanee biyya keenya keessa jiraanna. Karaa kam nagaa taanee misooma biyya keenya keessatti hojjetannee akka biyya tokkootti hojjechiisa kan jedhu hubatee uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kun guutummaan isaa jaarmiyaa ABO duukaa hiriiruudhaan iddoolee garaagaraatti mormii isaa dhageessifachaa jira. Mootummaan abbaa irree immoo humnatti waan amanu dimokiraatiitti waan hin amanne afaan qawweetti waan amanu
har'allee uummata nagaa ajjeesaa jira. Isa kana dhaga'uudhaan mootummoonni addunyaa ta'e gamtaan Awurooppaa kana dhaga'uudhaan yookaan immoo arguudhaan sirna har'a mootummaan kun mootummaan Itoophiyaa jedhee waan kun ittiin bulchu kun sirrii akka hin taane hubachuudhaan uummata hundaaf akka galutti yookaan akka dhagahanitti ifatti qophii akka sanaa irra kaa'uun baay'ee gammachuu nutti horaachuudha akka keenyatti. Maaf jennaan dhugaan eessa jira eessatti gabe ka jedhu addunyaan illee arguu jirti. Osoo nuti qabsaa'aa mirgaaf qabsaa'aa jirru maqaa shoror keessaa humnoo sabadii kaajota haramanii maal jedhu maqaa kana nutti moggaasee halkanii guyyaa haadha Oromootaa ajjeesee ilma ajjeesee haadha reefa gubbaa teessisu ilma ajjeesee haadha ibidda gubuu mana irratti gubuu mana amantaa gubuu mootummaan harree kana raawwachuu jira. Kanaaf akka aduun qaba qabu uummanni Oromoo biyya keessaa ta'e biyya alaa jiran karaan isaan ittiin nagaa biyya isaanii keessatti misooma isaanii hojjetatanii biyya isaanii keessatti nagaan bahanii galan dimokiraasii addunyaa kana hordofaa jirtu yookaan immoo jaarraa 21 kana keessatti seerri bilisan ittiin bulaa jirtu qabu jedhee adda baafatee waan hubatee beekuuf har'a guutummaan guutuutti karaan ittiin biyya kana geessisuu danda'amu karaa nagaa jedhee iddoo amanayyuu taate mootummaan nagaatti hidhaman maal jennaan nagaa hin fedhuu kaleessallee karaan ittiin dhufe karaa humnaatiin dhufee jechuudha. Uummanni Oromoo naa ta'aa mootummaan kun nu bulcha jedhee kan inni barreeffamee jiru. Kanaaf iyyuu jireenyaa gama waraana bilisummaa Oromootiin qoqqobbii fudhatamu ta'ee tarkaanfiin osoo irratti fudhatamee mootummaan kun mootummaa abbaa irreetti godhamu waan qabudhaa jennee akkanatti hubanna malee gocha sirriin taane irratti raawwatamaa jira jennee waan namoonni tokko illee hin qabnu jedhan. Baay'ee galatoomi jaalboonaa dhugaadha. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemaa ture dhugaa fi haqa ta'uusaa uummanni Oromoo nagaan bahee nagaan galuu daangaa isaa irratti qabeenya isaatiif jedhee Oromoon majjeefama kan jedhu gaaffii kasee waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii kana kunoo amma itti jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee amma haala qoqqobbiin irratti bu'e kana gubbaa irratti aangaa'onni mootummaa tokko tokko maali lo'aalawinnatii caala moo viizaa caala kan jedhaniif haasaa godhuu isa kana gubbaa irratti amma Itoophiyaan lo'aalawinnatiin isii irraa kufee jira. Akkuma beekamu Suudaaniin akka malee biyya sana gara kiiloomeetira 80-90 kan ta'u seentee jirti. Gama Gondarii fi gama lixaatiin kanarratti guyyaa tokko isaan dubbatanii waa'ee hidhaa laga Abbayyaatiinis ta'ee nagaa buufnaa uummata keenya kan Suudaanidhaan weeraramee jiru kana jalaa deebisni jedhanii hin dubbatan. Garuu amma gaafa rakkoon itti seentee addunyaan yookaan immoo Ameerikaan qoqqobbii irra keessu lakki kan dursu lo'aalaawwinnatiidha malee viizaa miti kan jedhantu lafa kaa'ama. Waan kanarratti isin maal jettanii dhuguma jarri kun warri mootummaadha ofiin jedhu kun uummata kana dhiisanii baqatanii daa'ima fi dubartii qofatu lafa gubbaa irratti hafe malee keessattuu gara naannoo Amaaratiin weeraramee jira biyyi guyyaa tokko lola bananii beekan. Kanarratti isaan garuu har'a ajandaa godhanii biyya keenyatu walabummaa keenyas sarbamee kan jedhamu kaasu ajandaa akkasiitiin uummata fanfaajjessuu barbaadu. Kanarratti isin maal jettu? Kanarratti nuti akka kiyyaatti akkatti hubadhu walabummaa keenyas sarbamee kan jedhanii eessaan ijaarame akkamitti ijaarame biyyattiin kan jedhu kullee haala uummataaf uummata buteen beeku jechuudha. Uummanni kunuyyuu sirna impaayera jalatti bulaa jira. Afaan qawweetiin bulaa jira. Biyya isaa irratti abbaa biyyaa hin taane. Jireenya hawaasummaa hawaasni tokko argachuu malu keessatti waan ta'e argatu osoo hin jiraatin ofii isaatti kasala baatee agartee quraan dubbulee isa kanayyuu mootummaadhaaf galii gochaa mootummaan immoo dinagdee uummanni keenya kanatti dabqee fidu kasala gubee fidu dhagaa baatee fidu kana qawwee ittiin bitee deebee isaan uummata Oromoo ajjeesuu jira jechuudha. Walabummaa keenya sarbamee jedhu gonkumayyuu inni kun arsaasaayyee isa akkuma jalqaba kaaftan qabsoo uummata kanaa gara dabarsuu yoo taate malee walabummaan uummata Oromoo kan tufame jiru. Eenyummaan uummata Oromooti kan tufame karaa Sudaaniitiin jiru. Maal jennaan Sudaanis eenyummaa isheetiif falmachuu jiru. Yoo daangaadhaan kan wal lolan kaate naftanyaa fi Sudaan walaaluudhaan malee dhimma Oromoo keessa galchuuf tokko illee jiru. Akka qonnaa biyyaa kan dubbaddaa jechuudha. Kanaaf iyyuu
biyyi kun karaa nagaatti deebitee biyyi kun diigamsa jala haa ooltu gaafa jedhamu keessatti guddatti kana keessatti abbaa biyyummaa isaa erga gonfatee biyyooti bollaa kiyyaa akkamitti nagaa ta'u fageessu gaafsa nagatteenyee fala uumeef mala amalii goone biyyoota ollaa keenyaallee araarsuun yookaan immoo akkaataa seera idil addunyaatiin biyyi kun nagaa nagataan jiraatan gaanfa Afrikaa kana keessatti taasisuu hin danda'amu. Garuu gama mootummaa Itoophiyaatiin kun hin jiraayii ka jettu hin jiru. Uummata ofiinan bulcha jedhee itti waamu kanayyuu mana amantaa keessaa baasee ajjeesuu jira. Gabaa keessaa baasee ajjeesuu jira. Mana hidhaa keessaa baasee ajjeesuu jira. Namni tokko yookaan immoo qaamni tokko yakkamaa ta'ee ejja seeratti dhiyaatee murtii seeraa irratti darbee tarkaanfiin irratti darbee hawaasa biyya sanaatiif ifa taasifameeti tarkaanfiin murtiin du'aa irratti fudhatama akka inni hubatee jechuudha. Diina garaagaraa akka dubbise. Inni kun garuu ganda keessatti qabamee bulchiinsa gandaatiin du'aa jira. Aanaa irratti qabamee bulchiinsa aanaatiin du'aa jira. Godina irratti qabamee bulchiinsa godinaatiin du'aa jira. Eenyu tajjeese jettee yoo gaafatte abaluun isaa itti hin jiranii jechuudha. Abaluun tajjeese uummata kana bakka bu'an jira jedha afaan miidiyaatti yoo ba'u. Eega bakka bu'aa uummataa taate har'a ati keessaa gaafaman irratti hubatti maa hubatti jedheen gaafatamu. Gaafa wal gaafatee mana amantaatii bahee ajjeefamu maa ajjeefama jedhee nama sana gaafatu. Gaafa naftanyaa daangaa itti keessaa baatee as deemtee dubartoota Oromoo karaa irratti gudee asuma Wallaggatti itti gala Oromiyaatti qabeenya uummataa weeran ta'antee kunoo daangaa itti naftanyaa biyya Amaaraatti gadi buusu. Gaafsa namaatti dubban. Har'a kun olaantummaa Amaaraatu cabe jedhanii miidiyaatti gaarii dubbachuu jiru isaan aktiivistoonni Amaaraa. Achi keenya garuu maqaa Oromummaa maxxanfatanii qaama mootummaa keessa warri jiran warra mootummaa naftanyaa akkaataa itti sirna impaayera Itoophiyaa jalatti nuti ibsanii hidhanii achi kaa'an malee uummata Oromootti bakka bu'anii kan jiran hin jiran. Kanaaf iyyuu ajaarraa boolii gaarii hin eeggatu jedha Oromoon. Wanta jiraarraa boolii gaarii arguun hin danda'amu jedha. Kanaafuu warra nu nyaachuuf kaleessa yookaan immoo dachee kana saamee saamsisuun suudhaaf achi dhuferraa gaarii tartamaa yookaan immoo yaada gaariitu madda kan jedhu amantaa akka kanaa har'allee taanaan gurgurlee taanaan hin qabu. Kanaaf iyyuu falli jiru yookaan akka furmaataatti wanta lafa kaa'u uummanni kun sirna mootummaa kana akka kaleessa sana irratti ajjeesee ofirraa kaasee maqaa isaan jijjiirama jedhuun maqaa jijjiirratanii dhufanii sirna kaleessaa ta'an deebisanii achitti argana ofirraa kaasu akka kaleessaa sanatti qeerroon qarreen Oromoo jaartiin osoo hin hafiin walii dhachiisee hidhannoodhaan itti gad baasee sirna kana ofirraa kaasuu tuffala. Malee kadaangaa Sudaan, kadaangaa Eertiraa, kadaangaa Tigraay wanna uummata Oromoo daallatu tokkollee jiru. Achirratti Eertiraan biyya maqaa ishii taatee Eertiraan rippaabilika taatee gabbaate. Har'a Oromoon illee Oromiyaa rippaabilika taatee gaafachuu qabsoo gaggeessuu jira. Daangaa keenya irratti eenyu iyyuu garaagaraa hin qabnu. Akkanatti hubatamuu qabaa jedhani. Baay'ee galatoomii ulfaadhu. Egaa mee haaluma kanaan waa'eedhuma kanarratti deebinee sirriitti bal'inaanii uummata keenya bifa gochuu barbaanna. Mootummaan kun yeroo ammaa kana keessatti yeroo qoqqobbiin irra kaa'amu kana keessatti akkumaatuu kaaste mana uummata keenya bakka adda addaatti ajjeesaa jira. Kana keessa obboleessa keenya Amaanu'eel Wandimmuu nama jedhamu magaalaa Dambidolloo keessatti mucaa waggaa 18 kan isaan yeroo darbe ajjeesan addunyaan argee jira. Akkasumatti Boorana keessatti akkasumatti Shawaa Lixaa keessatti isin keessa soso'aa jirtanii hunda isaanii beeytanii namoota umrii guutuun duutillee itti faradamellee kan mana hidhaa keessa jirullee hedduutu jira. Haa ta'u garuu haala amma jiru kanaan isuma kanayyuu yeroo ammaa kana keessatti waraqaan eenyummaa biyyattii sana keessatti waraqaa filannootii kan jedhamu deemaa jira. Isa kanaaf kanumaa wal qabsiisee yoo amma isinuu deebi'ee mootummaan kun koottaa teenyee mari'annaa biyya kana hin diigamnu biyya kana hin diignu teenyee haa mari'annu jedhee yoo waamicha isinii godhe akka waraana bilisummaa Oromootti ni fudhattu. Yoommoo biyyi kun waraanuma kanaa wajjin isinumtu walitti deebitanii yoo kan mari'attanillee taatan Itoophiyaan diigamarraa ni dhaabbatti ni hafti yookaan kan jedhu irratti yaada kee bal'isii nuu kenni. Asirratti egaa dhuguma kunoo isaan sirni warraa kun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu ija miidiyaa addunyaa duratti hawaasa bal'aa kun duratti Amaanu'eel Wandimmuu ofii isaaniitti ajjeesanii har'a immoo kunoo mootummaan Itoophiyaa kanneen itti gadhiisee uummata keenya fixaa jira jedhanii akka fakkeenyaatti ilaaluu dandeettu kan isaan qabatanii
nu ajjeesanii ka'anii reeffa keenya nu qabatanii hiriira ba'aa jiru. Maaliin jennaan ofii isaatiin hojjeessanii kunoo nuti duree jedhanii miidiyaa addunyaa ta'e qaamota iddoota dhala namaa waan kana hin jaalanitti suura keenya fuudhanii deemaa jiru jechuudha. An duree nuyi kan ittiin immoo deemamee kadhatamu nuyi jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu waldaalummaa mootummaa kanaa asirratti hubatamuu danda'u qabaa jedha. Gama kaaniin ulfaana haasa'uu ka jedhu amantaa mootummaa Itoophiyaa irraa hin qabnu nuti arrallee kaleessallee jechuudha. Kaleessa gaafa hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Asmaraa irraa galu qaamni sadaffaan lafa hin jirretti galuu hin danda'u jedhee hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo deddeebi'anii jaallatanii bilisaa gaafataa turan. Qaamni sadaffaan keenya uummata Oromoo bal'aadha. Akka kaleessaa keessaa taaneerra sammuu nagaa taateen keenya keenya ijaarra jedhanii walamantummaa akka kanaan bakka qaamni sadaffaan uummata keenya ta'e jira jedhanitti deebi'anii biyya keessatti galatu jechuudha. Yeroo sanatti hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Asmaraa ta'ee otoo torban hin guutin ajjeechaa yaaliin irratti taasifamaa ture. Qabeenya adda bilisummaa Oromoo qabu saamamaa ture. Biiroon adda bilisummaa Oromoo qabu caccabaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo jaarsa wajjin yookaan immoo hayyuu duree wajjin galan sana irratti lolli baname. Bakka leenjii dhaqanitti qotti laatamee bakka isaan leenjaa jiranitti nyaanni irraa cite bishaan irraa cite mana hidhaatti guuruu dhufe qawwee natti keessatti fixuu dhufe. Kanaafiyyuu har'allee koottaa hin mari'anne yoo ta'e dhuguma karaa nagaa barbaada karaa sirrii barbaada taanaan qaamni walaba ta'e waan kana qoratu gidduu keenyatti kan argamu qaamni sadaffaa yoo argame akka yaada koot akka miseensa waraana bilisummaa tokkotti yoo ibsu fedhii qabnaachuudhaan karaa nagaatti deebi'u qawween nama qawweedhaan rakkannee qawwee kaafne malee jaalallee yookaan bareedinaaf hin qaban. Mootummaan bakka qawween hojjete jennaan qawween maan duulee qawween maan nagaa jennuuf qawwee qabannee itti garajuudha. Inni mataan isaa nagaatti malee karaa nagaatti deebina. Akka kaleessaa sana mootummaan dhiisee yookaan immoo arrabaa waan gaarii haasaa jalaan itti qabsiisu sana dhiisee karaa nagaatti deebi'a ta'ee yoo amanu taate gurra qabaatee kan naga ta'u yeroo nama dubbatu kanarratti nagaa akka barbaade yoo jiraate gama waraana bilisummaa Oromoo wajjin balballi isaa banaadha. Akkamitti ka jedhu kaleessaa sanarraa waa baranneerra waa hubanneerra waan ta'eef bakka dhaabbii sadaffaa jirutti mala marii godhannee akkaataa biyyi kun ittiin nagaa argattu barbaacha fedhii qabnaa jechuudha. Egaa kan akka gaaffii lammaffaa kanatti nagaa argatte isinoo akkamitti fedhii qabdu amantaa irraa qabdu ka jedhu amantaa irraa hin qabnu. Maaliif jennaan kaleessa kana ta'ee darbee nurratti hojjetaniiru koottaa galaa abbootii gadaan maal jedhanii agartee kominikeeshinii araaraa maal jedhanii mammataa bakka garbaafaa ijaaranii waraana bilisummaa Oromoo nagaa adda dhibbattileetii dirree irraa fuudhanii galchanii waan kaambii kan qallee keessatti galchan quba qabdu jechuudha. Sun miidhaa ta'e dirreenaan achi keessatti moonaa keessitti rashannanii. Kanaaf amantaa irraa hin qabnu nagaan kun dhuguma hin barbaada. Uummanni kun akka nagaan bahee galu hin fedha yoo taate mootummichi mataan isaa akka kaleessa gaafataa turre sanatti qaama sadaffaa dhiyeeffatannee gidduu kanatti karaa nagaan haasa'u fedhii itti qabnaa jedhan. Akka yaada kootti kana wada bufna. Baay'ee galatoomi jaalboonaa. Egaa yaada bal'aa kaastee waa'ee amma Eertiraa irraa galuu irratti si kaastee jirta. Meegaa akkuma beekamu hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessatti hin du'ee fi hin jiraan hin beekamu. Isa kanaan haaluma nagaatiin kara nagaatiin amantii qaamni sadaffaa keenya uummata Oromooti jedhanii yeroo isaan hayyuu dureedhaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan gabrummaa diddaadhaaf gammoojjii Eertiraa keessatti yeroo dheeraa dabarsaa ture. Waraana sana akkuma tu jetteef biyyatti eegagalee gariin hin du'anii gariin immoo ammayyuu bakka buuteen isaanii hin beekamu. Egaa kanumaan wal qabatee waa'een gochaan hayyuu duree irratti godhame dhaadannoon hayyuu dureen faanis abdii uummanni Oromoo uummata Oromoo kanatu nu jidduu jiraa kan jedhan amma yeroo manni hayyuu duree cufamee jiraa fi du'aa isaa addaan baasuun dadhabame kanatti uummanni Oromoo nu jidduu jiraa. Uummata Oromootu nu hundayyuu akka mana murtiitti nu hoogganaa. Qeerroo bilisummaa Oromootu nu hoogganaa. Kanaafiyyuu rakkoon tokko yoo dhufe uummatatu jiraa jedhamee ture. Har'a garuu amma ammaatti sochiin uummataa tokko argamaa hin jiru. Sochiin qeerroo tokkos argamaa hin jiru.
isa kana isin akkamitti ilaaltu? Yoo bifuma kanaanii isinillee kan galtan ta'e wanti akkasii isin mudachuu mala kan jedhu yaada kana kaase kanarratti bee maal jetta uummanni kun eessa dhaqe? Qeerroon gaafa sanaa eessa dhaqe? Hayyuu duree kana nama miliyoona 7 oltu gabbahee simate. Har'a garuu namni 7 gabbahee falmachaa hin jiru. Isa kanarratti yaada maalii qabdan? Egaa uummanni kun kan har'allee sirna kaaptoolee jedhee fudhatee kan jiru ta'ee akka isin argaa jirtan injuwaanii jira isaanii hin jireeku mana ijaattuu arguutti hin jiru. Guuree argaa jirtu keessa baasaa jirtu. Bullee qaama kan nu gaafate bakkee guddoon keessatti akka waraana bilisummaa Oromootti karaa maasii garaa garaatiin baasaa ture. Iddoo barbaadetti uummata jiinoosaayidii amma jiru kuni akkasumas jalqaba dhaqaatti yoon deebi'u qeerroon eessa dhaqee hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo gaafa inni biyya keessa galu nama miliyoona 7tu bahee simate. Har'a immoo namni 7 karaatti bahee hayyuu dureen keenya meetii gaaffii qabnu gaafanna yaada inni qabu irraa fudhanna jedhee maaf hin gaafanne eessa jira maal ta'eeti ka jedhu. Egaa kuni akkuma isin argaa jirtan qeerroon kaleessaa sun uummanni Oromoo kaleessaa sun lubbuudhaan ka jiru jira kan hin jirre immoo isinuu quba qabdu jechuudha. Eessa dhaqee ka jettu manni hidhaa guutuu Itoophiyaa keessaa dadhabee asmaraa uffatanii hidhaa jiru jechuudha. As biyya keessaa baasanii Eertiraatti dabarsanii hidhaa jiru. Amaara Kililitti dabarsanii hidhaa jiru. Egaa uummanni kun akkuma isin argaa jirtan hayyuree isaa baadachuu dadhabee hin taane qeerroo ta'e uummanni bal'aan waldaa keessaa bahee du'uu jira. Mana amantaa keessaa gabaa keessaa baasanii ajjeesuu jiru. Iddoonni qotatu baasanii ajjeesuu jiru. Mana barumsaa keessaa baasanii ajjeesuu jiru. Jiinoosaayidii uummata kanarratti raawwataa jira. Nama 2-3 ta'e wal biratti argame waa'ee biyyaa miti waa'ee mataa isaayyuu mari'atu waa'ee siyaasaa mari'ata jedhanii qabanii ajjeesuu jiru. Kanarraa ka'uun ka jiru kaan bosonatti qixxaa'ee qawwee qabatee kaan immoo kan hafe kaan mana hidhaa jira kaan lubbuudhaan dhumee darbee inni jiru immoo qawweedhaan ukkaanfamee jira jechuudha. Mana isaatti uggurame. Kanarraa ka'uudhaan akkaataa biyyatti bahee yookaan immoo addunyaatti bahee gaaffii filaa qabu sana gaafatu dhabe malee uummanni kun mootummaan kun nuu ta'eeraa jedhee ofitti guyyaanni fudhatee beekullee tokko hin jiru jechuudha. Uuu jedhee osoo iyyaa jiru du'aa jira. Nurraa ka'uu qaba osoo jechaa jiru haati duutee ilmoon itti dabalamti. Ilmoon duutee abbaan itti dabalama. Kanatu raawwachuu jira. Kanatu afaan gadi qabachiisu. Amaara keessatti akkasiin quba qabdan. Abiyyiin maaliidha jedhanii gaafa hiriira ba'an. Qabeenyi mootummaa gaafa barbadaa'u qawween isaanitti miti kora sana diiguufu qawween kan tokko jiru. Har'aan keenya garuu otoo uummanni karaatti bahee gaaffii mirgaa gaafate adda keessa silaaf kaabdireenaan rukutamaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan gama dandeenyuun hidhannee mootummaa kana dura dhaabachuutu fala malee akkaataa durii sanatti karaa seera qabeessa ka jedhamu gonkumaa hin jiru. Inumaayyuu bara mootummaa Tigireen biyya bulchaa turte sana wayyaa ka jedhu akkaataa kanaan gara hidhannootti fuula isaa deeffatee jira jechuudha uummanni keenya. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa waan hedduudha wanni amma nuti kaasaa jirru. Haalli amma biyyattiin sun sa'aatii ammaa kana keessa jirtutti irratti wanti nuti mari'achaa jirru dhugaadha. Uummanni baay'ee akkuma atu jette Asmaraatti kan hidhamaa jiru jira, kan naannoo Amaaraatti hidhamaa jiru jira. Haa ta'u waaluma kanaan wal qabatee egaa isaan ammayyuu namoota kana hidhaan jirru kan jedhamu yeroo filannoodhaaf wal dorgoman irratti pireezidaantiin naannoo Somaalee yeroo dheengadda haasa'aa ture namni manni hidhaa tokkollee hin jiru, namni hidhame hin jiru kan jedhu kan inni dubbachaa ture. Haa ta'u haala amma kanaan kaasee akkuma atu jette naannoo Amaaraa keessatti yeroo darbee baankiin intarnaashinaal Oromiyaa kan jedhu guyyaa saafaa itti yaa'anii caccabsanii barbadeessanii akka inni lammata hin suphamnetti godhanii kan isaan biraa deeman. Yeroo kun ta'utti poolisiin ni jira, warri nagaa eegduun ni jira, warri ollaasaa yookaan immoo naannoo isaa abbootiin qabeenyaa naannoo sana jiru tokkoon isaanii kan tuqame hin jiru. Har'a garuu magaalaa Finfinnee keessatti filannoo kana injifachuudhaaf jecha lafa uummata Oromoo kan jiddugala aadaa Amaaraa kan jedhamuu fi akka ijaaramuuf lafa guddaa lafa jiddugala aadaa Oromootti ka magaalaa Finfinnee jiru kanatti 2-3 deebi'u
lafa kennanii fi akkuma argaa jirtan miidiyaa irra naanna'aa jira. Amma akka isin yaaddanitti maaster pilaaniin bara 2014 sun dhaabbatee jira jettanii yaaddu akka waraana bilisummaa Oromootti. Kan biraa immoo filannoodhaaf filannoon kan jiru Finfinnee keessa magaalaa gurguddaa keessa malee baadiyyaa keessa miti kan jedhan durumaaniyyuu ejjennoo isaanii ture otoo gara filannoon kun hin darbaa fi hin darbuutti iyyuu hin ce'in. Kanaaf wanni amma isaan hojjechaa jiran magaalaa Finfinnee keessatti uummanni Oromoo warri immoo yeroo tokko Finfinnee federaala jala bultii kan jedhamutu deemaa jira. Amma gaa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati. Uummanni Oromoo ammayyuu lafa isaatirraa buqqaa jira. Amma isa kanarratti isin uummata Oromootiin warra manatti hafaniin maal jettuun? Uummanni addunyaa hoo uummanni Oromoo kan biyya alaa jiru hoo akkamitti waan kana laalaa jira? Isinuu akkamitti laalaa jirtu? Kan jedhu irratti yaada keemee naannawa Finfinnee kana keessatti atis dhalataadhuma lixa shaggarii Finfinnee sirraa yoo akkam xiqqaate kiiloomeetirii yoo baay'ate kiiloomeetirii 100 yookaan 100 caalu isa kanaafuu warri kiiloomeetirii 700 ka'ee dhufetu lafa achirraa namaa kenna lafarraa nama buqqisa. Kanarratti yaada keessamee yaada akka waraana bilisummaa Oromootti maal jettu ammallee Oromoodhaan wanni jettan jira. Egaa nuti kan keessas dhugaan inni kun nuu galee jennaan akka waraana bilisummaa Oromootti amitti dachee Oromiyaa saamamuu qabeenya uummata Oromoo ajjeefamuu uummata Oromootti hin ilaallu kan jennu falli isaa karaa kan jennu qawwee qabatee daggalatti bittoofne sirna kana dura dhaabachuu jirra. Kan jennu yoo jiraate mootummaan maqaa mootummaa jedhee Itoophiyaa keessatti waamu immoo naqalchaadhaan abdeeffatee kan jiraatudha. Abiyyi Ahmed abbaadhaan Oromoo haa ta'u malee yookaan immoo namni isaayyuu Oromoo haa ta'u malee guutummaa isaa hooggansa naqanyaa yookaan immoo sirna ilmaan naqanyaa baasan sana Oromoodhaatti diriirsa jechuu jiraatudha. Amaarri immoo dhuma jaarraa 19 eega kiyyoo impaayera Itoophiyaa kana ijaarratanii booda jalqabumayyuu akeenyi isaanii yookaan tartiimoon isaanii inni guddaa saamicha dachee uummata Oromoo aadaa isaanii babal'ifachuu, afaan isaanii babal'ifachuu, amantaa isaanii babal'ifachuu, karoora akka kanaa kana qabu malee nagaadhaan akka dimokiraasii addunyaatti biyya ijaarranna kan jedhu qabatanii gadi hin ba'an. Ajandaa sana har'allee hojiirra oolchuu jira hin jennu yoo jiraate dhugaa qabatamaa addunyaanis argaa jirtu. Eenyus har'a dhufee haadha Oromoo irratti mana gubaa jira kan jennu yoo jiraate Amaaraa jechuudha liyyuu ayilii Amaaraatu jira. Humna addaa Oromiyaa maqaa jirutti maxxansan malee simboolota yookaan bakka bu'oota maqaa fudhatanii gabba'an malee isaan kun ergama naftanyaa fudhatanii haadha hiyyeessaa akkuma jirtan ajjeesanii saamuu jiru. Naannaa Finfinnee kan jedhu handhuura Oromiyaa turte. Dacheen kun dachee Oromooti. Maaster pilaaniin bara 2014 sun dhaabbateera kanatti jedhu inni dhaabbannee numaa dubbisaa babal'atee jira jechuudha. Fakkeenya kan yeroo darbe guyyaa isaa yaadadhu maal taa'uun waaqarraa bu'ee kun iddoo kanatti jedhanii Finfinnee keessatti naannoo booyyeffachee sanatti lafa bal'aa qabatanii jechuudha. Lafti bal'aan sun qabatanii hooggantoonni warraayyuu bilchiginaa maala jedhanii tokko achirratti guungumii wayiyyuu kaasanii karaa Shimallis eenyu namicha kantiibaa Finfinnee ture sun Taakkalee Uumaa waan tokko Taakkalee Uumaa karaa Taakkalee Uumaa sana girrigirrii wayii uumamtee Jawaarfaa harka keessaa qaba jedhanii waan kondoominiyeemii sanaafaa wal qabatee girrigirrii wayii uumamtee wanti sun akka hafu ta'ee jechuudha. Mul'isaa maaster pilaaniin bara 2014 sun inumaayyuu bifa tooftaa qabeessa ta'een tooftaadhaan waan agartee waan ammayyaa ta'een gabba'ee jecha hojjetamuu jira jechuudha. Uummanni keenya immoo kan biyya keessaa kan biyya alaa taa'ee ilaaluu hin qabu isa kana. Maaf jennaan laga ce'ee dhufe kiiloomeetira 7 ce'ee dhufe giddu galeessa aadaa Amaaraa jedhee Aadaa Oromiyaa keessatti ijaarame. Nu garuu godina Shawaa Lixaa keessatti yookaan immoo magaalaa Finfinnee qaxaa qalannee guddannee afaan Oromoo iyyuu Finfinnee keessatti dubbachuu qaanii nuti ta'e salphina nuti ta'e waa bitannee nagadannee gurgurachuu iyyuu dandeenyuuti achi keessatti. Rakkoo akkasii kana baannee socho'uu jira. Kanaafuu olaantummaa saba Amaaraa, olaantummaa naftanyaa malee olaantummaa uummata yookaan immoo akka sabaatti biyyi kun dimokiraatawaan haa bultu jedhee hoogganaan akka kana keessa jira jedhanii ilaaluutu murteessaadha jechuudha. Gaaffii isaawwan kana deebisu. Inni akkasii jira akka jennu yoo jiraate inni jiru
ajjeesanii ka'anii shaneen ajjeesee manni bal'aan argu kan miidiyaan addunyaa argu agartee kunoo akka jalqaba sin kaaftan Amaanu'eel Wandi immoo Dambidollootti fuudhanii ajjeesan biyya fuulduratti addabaabayiitti iddoo sanatti ajjeefame jechuudha. Har'a immoo mootummaan nu ajjeesee Amaarri ilaal nu ajjeesanii ka'anis reeffa keenyaanuu yookaan immoo daddaluu jiru jechuudha miidiyaatti baatanii mootummaan jiinoosaayidii nurra geggeessaa jira Amaaraa irratti. Kun maal tumsa mootummaa gochuudha jechuudha. Eenyutu kana gochuu jira. Haala siyaasa ammayyaa fudhatanii uummata afaan faajjechuuf qabsoo uummata sanaa gara dabarsuuf mootummichi akka mootummaa keessuudhaaf mootummaa ajjeesanii ka'anii reeffa Oromoo baatanii hiriira ba'uu jiru. Abbaa qabeenya Oromiyaan intarnaashinaal baasitu Amaara keessatti gaafa taafamu guyyaa taafa abbaa qabeenyaatti keessatti ajjeefamu. Eenyu ajjeesee eenyu seeratti dhiyaatu. Qabeenya maastaaman kan jedhee eenyu seeratti dhiyaatu. Eenyu achi keessatti ajjeefamu. Kan baheessu mana amantaa baheessu galuu ajjeefamaa jira kunoo. Kee dhalate keessaa jibbiisa keessaa gabbaasanii hojjetu jiru. Eenyuree kan hoogganaa jiru kan jedhu leellistoota gootii faamarnatu biyya kana hoogganuu jira. Kanaafuu falli uummanni Oromoo qabu ammatti waan kaleessa darbeessu waan amma ta'aa jiru kanarraa guddaa fudhatee uummanni keenya nagaa jiraachuu namni barbaadu. Nagaan biyya keessatti bahee galuu kan ta'e qabu. Sirna mootummaa kanaa hundeen buqqifnee Oromiyaa walaba taatu ijaarrachuu qabnaa sammuun isaa akkanatti yoo amane biyyi kun nagaa taati. Akka isaan araara sobaa dhiyeessanii akka yeroo daaldal ibsaafaa maraarraa kan kana ni koottaa qaamni sadaffaa keenya uummata keenya biyya diigumsarraa hojii akka jedhan biyyi kun inumaayyuu karaan tolitti diigamti malee waan diigamsarraa ishee oolchuu jiru. Wareegama yoo taate kaleessas daangaa Oromiyaa tiksuuf dachee Oromiyaa tiksuuf uummata Oromoo tiksuuf uummata Oromoo tiksuudhaaf wareegamaa turre har'allee sirna mootummaa kanaa ofirraa kaasuuf wareegama guddaatti gaafatu kaffallee biyya keenya gara nagaatti dhiyeeffachuu abdii guddaa moraalii guddaatti qabnaa jechuudha. Qeerroo qarree Oromoo dabalatee waraana bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha. Akka kanatu jira walafumna. Baay'ee galatoomi jaalboona hedduu ulfaadhu. Egaa wantoota amma haasa'aa jirru kana keessatti wanni nuti hin kaasinii gara itti seenna amma gara itti seenatti jirru kaleessarraa kaasanii lolarra jiru lixa shaggar irratti lolatu deemaa jira kan jedhamutu jira. Isa kanaan wal qabatee otoo gara shaggaritti hin dhufin gara lixa Oromiyaa irratti chaayinaa lama waraanni bilisummaa chaayinaa sadii waraanni bilisummaa Oromoo kan booji'ee jira. Isa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo akka waliigala biyyattii Oromiyaa keessatti lolli gurguddaan geggeeffamaa jiru. Mee gara lixarraa haa kaanu. Chaayinoonni sun GPS faa qabatanii deemanii waraana keenya warra bosona nama albuuda barbaadu fakkaatanii GPS mootummaadhaaf kaanii GPS nama to'atu mootummaan immoo sana dirooniidhaan akka rukutu yookaan immoo humna addaatiin akka waraana kana rukutuu fi shira hojjetametu qabatamaadhaan argamaa jira jedhama. Isa kanaaf isin warra qabame sanarraa wanti isin quba qabdan jira. Ija miidiyaatti gabbaafnee dhugaa jiru mul'isuu ni dandeenya jechuudha kun. Maaf jennaan kaleessallee mootummaan kun qabeenya uummanni kafala gudee ijoollee ittiin barsiifachuuf agartee daabbee qoraan gurguree ittiin biyya kana keessa ittiin jiraatu sila akka namaatti otoo nagaan jiraate hojjetatee jiruu gaarii jiraachuu danda'u sun dhabamee guyyaa mootummaan qawwee ittiin bitu kana agartee sirna kana tiksaa ture sun jechuudha. Dinagdeen uummanni keenya akkaataa kanaan walitti qabame saabamee qawwee bitaa ture. Har'allee akka seetii yookaan immoo mallattoo sobaa qabatanii biyya keenya dippiloomaasii chaayinaa wajjin ijaarree warshaa guddaan kaampaanii guddaa keessatti banamee dargaggootaaf hojii ajanaa uumnee piroopozaara yookaan immoo waan agartee piroopogaandaa akkanaa uummatatti gabbaasuuf dubbataa turan jechuudha. Garuu miti kan isaan hojjechaa jiran. Kaampaanis keessatti banamu yookaan immoo dippiloomaasii keessatti hojjechuu otoo hin taane hiika mootummaa ta'aniif hiikkeetti meeshaa ammayyaa ta'an. Chaayinaan jettu kalaqoota ammayyaa qabatanii jirtu hiika mootummaa kanaan dhufanii dachee Oromiyaa kana boqonoota Oromiyaa kan keessa socho'u jechuudha. Gaafa qabamanillee isa kan isaan heeruu kennan kanaaf isa kanaaf immoo gaafii deebii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo olaanaan godhanii tajaajilanii tunatti fakkaataa jechuudha. Nageenyummaan isaanii bakka gaafii maaliif akka dhufan maaliif natti waraana bilisummaa Oromoo eega hubatanii inni qaba maal akka gaafatti eegalee gara biyya isaanii taasifamu.
kanaafi mootummaan kaleessallee har'allee kan inni dhimma nutti bahu nu maaliif akkuma nuti hojjennu nurraa sassaabee biyyoota dinagdeedhaan guddachuu barbaadan ikoonomiin biyyi isaanii akka fagaatan siyaasa garaagaraa walajjeessu keessaa ba'anii dimokiraasii addunyaa hordofan kana isaan kanatti warra dinagdeen fiigaa jiran kanatti dafqa haadha hiyyeessaa xuruuree geessee qawwee bitee ittiin deebi'ee uummataas geessa. Bu'aa jirtu awwaan jecha warra albuuda kaampaanii hojjetaa dhufan warshaa hojjetaa dhufan qabanii ittiin shororkeessitoonni jedhanii isaan ololaafachuu danda'u malee nu gama keenyaan agi nuti tarkaanfii irratti fudhanne warra sirna empaayirumaa leenjisan warra sirna abbaa irree jabeessuuf tattaafatan halkanii guyyaa socho'an har'allee ta'ee borullee tarkaanfii irratti fudhannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu kabaratee ammaa booda hojiin isin qabatanii jirtan sirrii jedhu akka chaayinoota karaa nagaa himamuu danda'u qaadi deemsa tarkaanfii seeraa irratti fudhatama sana waan walumaan arginudha jechuu barbaadatan. Baay'ee galatoomi jaalboona gara keessanitti adumnu gara jiddu galeessa Oromiyaa kana keessatti lolli hammaatee jira kan jedhamu jiraattonni dubbachaa jiru. Nuti immoo isinumatti bilbileeti isinirraa adda baafanna kan jedhuu fi kana wanni guddaan ani har'a si bilbileef iyyuu kanadha. Mee kaleessa guyyaa lamaan kana lola dhaabbataa lolaa jirtuu jedhani eessarratti lolli kun banamee isinif banamee jira? Lola kanarratti injifannoo akkamii argattanii kisaaran immoo hangamtu isinirra ga'ime? Egaa kun waan qabatamaadha hawaasa bal'aa irraallee qulqulleeffattanii keenyaanis dhugaa jirtu isinidha jechuudha. Guddaa dura dhaabbataa mootummaa dhaabbachaa turre mootummaa abbaa irree kana ana kaasisee arkitektii kaleessa malee deemgaddaa lolli guddaan loltuun shantamaa ol akka raawwatan uummanni nyaata akkuma baay'ee gama naannoo sanatti maaltu ta'e adda baasina dhaabachuuf jedhamu lola keessatti jechuudha. Garuu nuti akka lolaati waan na sochoonu kirkirraa mootummaa caala baay'ee aktiivii ammayyaa waan ta'eef wanni gama keenyaan gaa'ee nurra ga'e baay'ee xiqqaadha hin jiru jechuu dandeenya jechuudha. Baay'ee gareetti jiru mootummaan mataan isaa tura gaadhaa jechuudha. Baay'een isaanii asitti harcaanii reeffa isaanii kan danda'an guuratanii kan dadhaban uummanni bahee hawwaate jechuudha. Akka darbee aadaa ibsataa ganama irraa jechuudha. Akka nama isaa keessatti marfakaatee aadaa naannoo sa'aatii guddaa tuffeen jechuudha. Akka nama digdamii afurii olitti achitti lubbuu dhabee madoon lakkoofsa hin qabu. Dabalatee achuma godina shawwaltaa aanaa amboo ganda kaleessaa nama sadirraa kaasee haga naannoo sa'aatii shaniitti guddaatu ture. Uummata waldaa keessa yaabbee bahaa daandii maashinaaf kennuu hin danda'u daandii konkolaataa karaa kanaa madoo reeffa keenya baachuu waan hin dandeenye. Reeffa kana nu awwaalaa jettee uummata dandee jiraataa dandatanaa tokko jedhamu achitti ajjeeftee boolla qottee keenya waan dhukkubsataadha jedheetoo iyyuu gara nama 12 odeessitti awwaalatanii madoo kaan kan danda'an baattatanii kaan uummata baattatanii jechuudha. Kana callaa miti meetaa roobiit agartee adaa bargaa loloota guddaa kanaaf jechuudha. Ammallee loltuu kana asumatti irraa kan ta'u jiru jechuudha taphaadhaan kaa'e. Kanatu jira. Warra leellistoota sirna empaayeraa dura dhaabachuuf kaleessas waan itti kenneef kaayyoo uummata keenyaas irratti sochina waan qabanneef dhugaa waan nu gargaaruuf injifannoo guddaa irratti galmeessuu malee gaadaa nuti kaffallee maaltu jiru jechuun baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa wanti kana isin gaafachaa jirruuf uummata Oromootis waraanni bilisummaa Oromoo maalirra akka jiru wareegama akkamii akka kafalaa jiru bilisummaa jalaan uummata Oromootti akka dhiyeessaa jiru kana uummanni Oromoo dammaqiinsaan waan barbaachisu biyya alaa fi biyya keessaan biyyi kuni garamitti deemaa jirti kufaa jirti waan ta'eef amma biyya sana
qabattanii kara nagaatti kara jaalalaatti uummata keessan baasuudhaaf qophiidha. Nagaadhaan biyya keenya daangaa keessa sararannee mootummaa mataa keenya dhaabbannee akkaataa dimokiraatii addunyaa har'a dimokiraatii ijaarratti biyyi nagaan bahee galu sanatti hawwiitti qabna nagaa feena. Kanaafuu qaamni nagaa feetu yoo jiraate haadhallee walaa ta'u fedha guutuu qabnaa mata ijaarraa jira. Egaa jaalboona lola hamaa keessa jirtu uummanni isin beekaa nuti isin beeknaa isinumarraa afaan keessan irraa mirkaneeffachuuf kan isin gaafachaa jirru malee odeeffannoo hedduu qabna. Mee haala kanaan yeroo darbe namicha Haayiluu Addunyaa nama jedhamu nama yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo karaa feesbuukiitiin gadi maqaa waraana kanaa maqaa hin taaneen gatii Oromoodha yookiin jedha garuu hammam akka inni Oromoo ta'e illee hin beeku. Akka malee waraana kana kan nama arrabsaa ooludha. Ammoo nama aangoo mootummaa qabu nama biyya bulchaan jira uummata kanaaf hin dhaabbadha jedhu. Namoota akkasiitu jira. Nama akkasii kana fa'aa ukkaamsamee jira waraana bilisummaa Oromootiin kan jedhamutu deemaa ture. Isa kanarraa wanni quba qabu jira. Ani tarii kaasuu qabaachuu jiraachuu sanaan namoonni kanaaf qophaa'aman yeroo jedhu qophii ijaarraa kan jedhutti waan quba qabu hin jiru. Ani inni haa ta'u argamuun itti osoo biqiltuu hubatte akkasumas waan na jibbisiisu irraan qabuudha. Maal jennaan yookaan immoo dhaaba biqiltuu jaalachuu bira darbee uummata Oromoo miidiyaadhaan lakkaawwamu kana akka sarkakaalaan aadaa ilaalaa jechuudha. Nama nagaan nama fayyaa keessaa bahee galu nama seeraa irratti labsa yoo barbaade shorteessitoota egaa akkuma jalqabayyuu kaase nama ta'uusaan beeka malee Oromoodha jechuu hin danda'u jechuudha. Itoo inumaayyuu nama keessaayyuu nama gartee yaaduu hin dandeenye qaama horii yookaan immoo bineensaa sammuu bineensaa baasuu jedhamu sanatu irraa hojii isaa wal fakkaata jechuudha. Waa adda baasuu hin danda'u. Dhugaa jirtu dubbachuu hin danda'u jechuudha. Waan akka dubbatu nama fakkaatuun itti biddaan uffani waan nama jibbisiisu illee maaliif hojjennu hojjetu namni waan hojjetu dhimma adabamaa addiin isaa maal fakkaata. Immoo akka mootummaa abbaa irree kana olaantummaan kuusin adabame kan tuula adabamaa utuu uummata amma kanaa uummata daangaa yookaan immoo baay'ee galatoomii jaalboonaa. Egaa yeroo darbe namni wayii dhaamsa isinitti dhaamee jira. Dhaamsi sun isin qaqqabuu isaatiif asumarraan gara miidiyaa kanaanii gargaarsi namni ijoollee lama qabdu akkasumatti kan immoo biyya ormaa keessa biyya lolli baay'ee hammaatu keessa kan jiraattu dhaamsa ishiin isinii dhaamte sana yoo isin bira gahee jiraate uummataaf illee ibsa godhiiti. Asumarraan immoo yaada qabdu wanti uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti gochuu qabaa kan jettu yoo jiraate akka waraana bilisummaa Oromoottis akka nama dhuunfaattis akka qeerroo tokkoottis akka nama biyya isaatiif wareegama halkanii guyyaa kafalu tokkotti waan jira waan hin haasa'intu jira waan uummanni Oromoo dhaga'uu qabu. Keessattuu uummanni keenya uummanni jiddu galeessa Oromiyaa haala yoo socho'ee mootummaa sana addunyaa kana biratti hatattamaan karaa nagaattiin mootummaa kana buqqisee biyya goonfachuu danda'a kan jedhu irratti yoo yaada qabaatte waan dippiloomaasonnii fi imbaasonni Finfinnee keessa waan jiraniif sochiin uummata jiddu galeessaa murteessaadha natti fakkaata. Kanarratti dhaamsa qabdu yoo jiraatte dhaammadhuuti asuma irratti goolamneeti yeroo biraatiin walitti deebinaa jechuun barbaada. Aasaa kana dura waan uummata Oromootti ta'an qabnaa. Wanti mootummaa Itoophiyaa kanaan wallaantoo qabnu keessatti dinagdee nu beeksisa. Lubbuu keenya lubbuu qaalii kennee akka duwwaa dhaabachuu dadhabne jennaan gara qawweetti dhufne. Qawween immoo rafsa.
Ini waraanni kun immoo waraanni akkaataa kanaan hundeeffame kun immoo kophee fedhaa, kaartii fedhaa, uffannaa hin fedhaa, uffata roobaa hin fedhaa, uffannaa reeshina garagaraa hin fedhaa. Kanaaf iyyuu uummanni keenya utubaa qabsoo kanaaf inni akkuma isin amannu warri biyya alaa jirtan, warri biyya keessa jirtan karaa dandeessan nu gargaaruu qabdu jennee itti himnee si keessaa akka addaatti kanan galateeffatu nama amma ati gaafte sana qaamanillee beekuu baatu isin mirgite aadaa maallaqa Itoophiyaa arshii 53 harkatti qaqqabeessaa jechuudha. Daldaala bilisummaa haa ta'u akkuma isin biyya hambaa kanatti kan harkaa galchiisu keessa jiru kana keessaatu waan ta'eef dhaaba kana cinaa dhaabbachuun uummanni Oromoo biyya alaa keessa warri bilisummaa walabummaa birmadummaatti amanan daangaa biyya isaanii keessatti kabajamanii jiraachuu fedha qaban qabsoo isaanii qabsoo kan dadhaban sana har'allee jalaatti osoo hin taane waan danda'aniin bukkee dhaabachuu danda'uu qabu. Uummanni Oromoo biyya keessaa immoo kan jiran har'allee mootummaan akkuma kaleessaa sana caalatti ajjeesaa waan jiruuf mormii isaa sana akka kaleessaa sanatti deebisee karaan cimsee miidiyaa addunyaa gurra addunyaa dhageessifachuu danda'uu qaba. Waccinaa dhaabbatee sirna kanaan mormuu danda'uu qaba. Kophaatti ajjeefamaa oola. Gabaa keessatti barbaachisummaa keessatti ajjeefamaa oola. Kanaafuu duuti qeeda hin oolle ajjeefamuun eegan oolle qabeenya saamamuun ka'ee qabeenya eegan oolle iddoo tokkotti walitti gurmaa'uun dhaaba kaleessa ganama itti waree gabaa ijoollee isaa tokko irratti keessalaa akka itti ofii ta'aa dhufe sana dhiyeessuudhaan mootummaa kana fuuldura akkataa itti dhaabachuu danda'uun gama kiyyaan gaafadha. Har'allee qeerroo ta'e qarreen mana taa'uu hin qabnu. Haa danda'u dhiibbaa hawaasa keessa taa'ee akkaatti barbaachisu fudhachuu. Haa sanarra itti ulfaattee gama waraana bilisummaa Oromoo ta'ee gurmuu waraana bilisummaa Oromoo guddisuudhaan qawwee baatee baraan nujjeesu akkatti dhufaamee ajjeesuu akka danda'u hubachuu danda'uu qabaa jechuudha. Kanaafuu galata guddaa qabdu warri miidiyaa irra hojjetan illee akkasuma galanni keessan bilisummaa haa ta'u rakkoo hawaasni keenya keessa jiru haalli waraanni Oromooti keessa jiru agartee dhiibbaa uummata Oromoo keessa jiru biyya addunyaatti dhiyeessuudhaan galata qabdu ammallee dadhabdanis rakkoonis ammaatu kanuma caalatti ibsitanii uummanni keenya illee waan nasina miidiyaan barbaadu sana guuteefi agartee karaa dandeettii isaatiin qabsoon kun galma ga'ee sirni mootummaa kana haa ga'uun deemu qabutti wal irraa eeguu hin qabu abdii kutachuu hin qabu jabaachuutu nurraa eegama. Kanaaf uummanni keenya biyya alaa jirtan biyya keessa jirtan iddoon kanatti ani maal hojjechuu danda'a qabsoo kana keessatti maal narraa eega qabsoon dinagdee narraa eegaa dippiloomaasii narraa eegaa dinagdee hin qabu. Kanaaf immoo maal hojjechuu danda'a akka hunda kootti dhagaatti dabbachuu danda'uun qaba karaa irraa kutuun qaba dinagdee mootummaan ittiin uummata keenya saamee qawwee itti bitee waraana nurratti ijaaree uummata keessu sana kutuu danda'u jedhee iddoo sina hojiin keessu sana hundattuu uummanni keenya xiqqaa guddaa keessa hojjechuu danda'uudhaan uummanni darbumaan nurraan taphataa. Kanaafuu akkanatti haa hojjennu kaan tokkotti galatoomaa gama kiyyaan qaba. Baay'ee galatoomii jaalboonaa. Egaa maqaa walabummaa News Networkiitii fi dhaggeeffattoota walabummaa News Network walumaa gala waraana bilisummaa Oromoo hedduu galatoofannaa yaada keessanillee dhuftanii uummata Oromooti akkasittiin ibsuu keessaniif gaafiif deebii isin gaafanne irratti deebii nuu kennuu keessaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa jennaa. Ayyaanni Oromoo isin faana haa ta'u. Egaa mirgaan galaadhaa isiniin jenna rabbi isin waliin haa jiraatu obboleessa kiyya qaali. Ayyee galatoom.
dubbadu kujiba dubbadu kujilika Oromo finjecha korma sifika Gocha sukanesa kunika bukita dubbadu kujiba dubbadu kujilika Oromo finjecha korma sifika Gocha sukanesa kunika bukita Dubbadu finja mesira egala itasi shakiso iti pupadora Saparu garja kumedal galana Malkaso dagoro dola dugdadawa Amenya wayane kanjalu si dufe Kapso ke binisi kumadota Amenya wayane kanjalu si dufe Kapso ke binisi kumadota Manasi jufani abityat kapsi suri jufsamani arkulla ambisu Manasi jufani abityat kapsi suri jufsamani arkulla ambisu Minamuna terani balle sammadara man mega ibitandarisa Minamuna terani balle sammadara man mega ibitandarisa Gocha sukanesa odi pirawate Lubuf kabeny mega akadalafate Ongen kunis darbe bari kufan dufa Alkan kumbari edukan nisnifa Kamsoti nawata kayo rajitina Kumasa makenya bini sumamba Dubbadu kujilika Oromo finjecha korma sifika Gocha sukanesa kunika bukita Dubbadu kujiba dubbadu kujilika Oromo finjecha korma sifika Gocha sukanesa kunika bukita Ankashi badane atesa Dambi tukkefi kulidera dura barisa kurta findiris galgala Aklilu haddo filami atesa Della manaya
Oromiyaa fi Guurii hundeessa Nugubiiftuu fi Naasirii fi Taha Nugusee baddachaaf dukkee shallala Dhiiga isaaniitii yaa biyyee Gujii keessaa Odippii fi Gujii maaltu waliif firoomsaa Dhiiga isaaniitii yaa biyyee Gujii keessaa Odippii fi Gujii maaltu waliif firoomsaa Ammanya wayyaane kan caalu si dhufee qabsoo kee filiisi